si jaalatanii beekta. Maalootti kun maaliif onnee kootti onnee madooteetti qoree cuuphaadhuuf kaatee laata? Dhugaasiin jechuudha hedduun si jaaladha. Har'allee adda baanee jedhee aamiin kan kee haasa'uu hin danda'u. Sin jaaladha waan ta'eef hamaa kan keenan. Abdii maalumiin waa tokko si gaafadha. Kanaaf deebii gaddaa laata? Abdii ko gaafa yeroo jalqabaa waadanaaf galtu akka lubbuudhaan biyya lafaarra jirtutti anarraa adda baatee jiraachuu akka hin dandeenye waadanaa galtee turte. Har'a maal tuuman? Har'a maal taanaan addunyaa ishee kam keessa jirtaa laata? Siif jireenyi hedduu miidhagde. Anaaf garuu guyyaa natti dhiite. Abdii ko har'as abdii ko waan siin jedha. Nan beeka. Onnee kan koo sobaa jiraachuun koo anaaf iyyuu gaaffii guddaa natti uumu. Ati kan namaa taatee osoo jirtu abdii ko jedhees jaalala kaleessa siif qabu har'a abdii. Yeroo ammaa barnoota yuunivarsiitii xumuree hojii mataa koo nama qabu. Yoo nama gargaaru ta'e malee ofii koo gargaarsa namaa hin barbaadu. Hojiin irra jiru kunis gara fuulduraatiif illee abdii guddaa kan qabudha. Guyyaan dhaladhee kaasee na waliin rakkattee kan na guddiste haadha kooti. Abbaan koo na gargaaru haa turuutii dhalachuu koo iyyuu quba hin qabu. Akkanaan dhaladhee erga dhaga'ee reefu waggaa 3. Abbaan koo biyyaa erga bahee tureera. Yeroo biyyaa ba'u sanas akkaan dhaladhee tasa waan tokko hin dhageenye. Haati koos lafa inni dhaqee quba hin qabdu ture. Yeroo dheeraa booda garuu akka inni biyya alaa jiru barre. Anis ergan yuunivarsiitii galee booda waa'ee abbaa koo baruuf jecha tooftaa garaagaraan barbaadee barbaachisuu jalqabe. Utuun dhama'uu akkoo koo jechuunis haadha abbaa koo fi firoottan koo kanneen biroo waliinis wal barreerra. Waggaa 3 kanaa immoo hiriyaa abbaa koo isa biyya alaatii dhufe tokko argadheen isaanis wal barre. Maatii fi firoottan abbaa koo kun na jaalatani. Walitti dhiyaachuu jalqabneerra. Akkoon koos akka nama kaleessa wal argee utuu hin taane akka daa'imummaadhaa kaastee natti dhamaatee na guddisteetti na jaalatti. Akkaataan guddina koos baay'ee garaa ishii nyaata. Hiriyaan abbaa koo yeroo dhufus seenaa kana itti himuun anaanis na waamanii akka waliin haasofnu godhan. Hiriyaan abbaa koo dhimma kana dhaga'es baay'ee gammade. Dubbicha amanuu dadhabee seenaa duraa sana haadha koos gaafate. Yeroo gara biyyaatti deebi'us haala jiru abbaa kootti hime. Abbaan koo garuu waa'ee kanaa lammaffaa dhaga'uu hin barbaadu jedhee hiriyaa isaatiin lole. Firootni isaa yeroo itti himanis haadha isaa yookaan akkoo koo dabalatee hunda isaaniiyyuu ni lola. Lammaffaa dhimma kanatti hin kaasinaa jedhee dheekkama. Namni kun dhalatee guddatee nama of danda'ee jirudha. Yoo wal barees yoo wal baruu baadhes isaaf hin fayyadu. Kanaafuu waan akkanaa odeessitanii bultii koo hin diigina jedhee akeekkachiise. Hiriyaan isaa kunis ammallee darbee kan naaf bilbilu yoo ta'e iyyuu abbaan koo na waliin wal baruuf haadha warraa isaa fi ijoollee isaa garmalee akka sodaate natti himeera. Kana malees naan jedhe hiriyaan isaa kun yeroon biyya dhufee ture sana waliin dhufna jennee waa hunda xumurree turre. Garuu rakkoon tasaa waan isa mudateef yeroo sanatti ana biraa hafe. Haa ta'u malee waggaa itti aanutti nan deema. Abbaa fi haadha koo obbolaa koo ijaan arguun barbaada. Otoo isaan hin du'in ijaan wal agarra naan jedhee ture. Abbaan isaa jechuunis akaakayyuun koo waggaa 2 baranaa wayita du'utti hin dhufaa laatamee itti hime jedheen ture. Yeroo sanas deemi jedhee itti himnaan ani kana booda gara biyya sanaa kanan deemu miti. Garuma sanayyuu garagalee nyaata hin nyaadhu naan jedhe jechuun akkana hin barbaanne natti hime naan jedhes jedha. Haa ta'utii abbaan kee kun si jaalata yookaan si jibba siin jechuuf eenyummaa kee hin beeku. Garuu kabajaanii fi taayitaan isaa kun immoo akka jalaa hin tuqamne waan barbaaduuf kanumaaf si dhokata jedhees natti himeera. Ani abbaa koo irraa gargaarsa hin barbaadu. Abbaa qaba jedhee boqonnaa sammuu akkan argadhu qofaafan isa barbaada. Yeroo namoonni waa'ee abbaa isaanii haasaan yeroo hunda keessi koo na jeeqama. Abbaa qabaadhes dhiises homaa miti jedhee of jajjabeessuuf yaaleera. Garuu boqonnaa sammuu argachuu hin dandeenye. Ani amma tooftaa tokko yaadeen jira. Hiriyaan abbaa koo yeroo biyya dhufee ture sana haadha warraa fi ijoollee abbaa koo feesbuukiin natti agarsiiseera. Hiriyaa waliis taaneerra. Obbolummaa keenya garuu anatu beeka malee isaan na hin beekani. Anis dhugaa jiru isaanitti hime waan fedhe haa ta'u jedhee yaadeera. Garuu abbaa kabaja isaa sodaatee naganaa jiru kana waliin yoo wal bare maal na fayyada jedhees abdii kutadheera. Kanaafis bultii isaa diigee isa salphisuun natti haafu jedhee yaade.
Gama biroon ammoo namoota kabajaa isaaniif jecha of soban akkanaa qaanessee warra kaanifillee barnoota akka ta'u taasisuu laatas nan jedha. Kana biraan ammoo obbolaan koo isaan hin beekne kanneen waliin baay'ee waliif barreessina. Waa'ee biyya tanaa odeeffannoo bal'aa dhabanus waggaa 2 booda dhufuu akka barbaadan natti himaniiru. An obboleessa keessanii utuun jedheeni akka gammadan nan tilmaama. Hiriyaan abbaa koos ta'ee firoonni abbaa koo gocha isaatti guddaa gaddaniiru. Haadha koo waliin walitti dhufeenya akka qabanii fi anis ilma isaa akka hin taane afaan guutee akka hin ganne garuu hiriyaan isaa kun natti himeera. Sodaan isaa kabaja isaa akka ta'es na hin dhoksine. Kanaaf yaa dhaggeeffattoota marii utuu isin taatanii maal gootu? Dhimma kanarraa kamaan jiraatii garamitti murteessinaan jettu utuu isin taatanii maal gootu? Isin warri dhiiraa. Nu warri dhiiraa. Uumama keessan irratti. Hammeenya hin qabnu. Hammeenya bara dabartanii dharri keessanirree kan biraati malee. Fakkeenyaaf. Hanga kan barbaaddan argattanitti kuftanii namaa kaatan. Waan angodeen beeku garaashee jabaatee. Ofii daartee ishiitti uffisu. Ofii beeloftee ishii quubsu. Tole yaa Rabbi. Ofii gadditee ishii gammachiisu. Ofii hirriba dhabdee ishii immoo raffisu. Akkas boo. Ofii qorritee isheedhaaf da'oo ta'u. Hin ga'u ka. Ofii jeeqamtee jennaan ishee tasgabbeessu. Ofii hiyyeessa taatee ishee immoo duroomsu. Yee kudhaame. Oo ganame. Kuni jaalala moo gabrummaadha? warra garii gamaaye gadiin waaminaa jennaani diddanii gabbaaftanii too an maraate kaakunoo. Jaalallee haalaan jaalattuuf garbichas taatee garbitti yoo taate maal qaba? Ani kan hin jedhu. Ati kan jettu. Wantummaan dimokiraasii jedhamu si keessatti hin uumamne. Jaalalaaf dimokiraasiin dimokiraasiif jaalalli baay'ee walirraa fagaatu. Kanaafuu. Akkasi kaaga namoo ganame. Yoonin akkasitti jaalalaaf jecha si hubamu. Deebiin sirraa argadhu immoo maalinni jechuufi. Eeyyeen argatte. Dhageessaa ganamoo ganame. Oo kudhaame. Fakkeenyaaf hin of dhiyeesse malee baree. Akka nan jaalanne nan beeka. ብዙም አልተላመድንም። አንቺ በእውነት እስካሁን ድረስ ሙሉ የትምህርት ቤቱን ሰው አታውቂም ማለት ነው? ኧረ እማዬን ያላቃቸውም። ከትምህርት ቤት ላይብረሪ ነው፣ ከላይብረሪ ወደ ቤት በቃ። ለማንሽ እማዬሞች የኔ ልጅ ሆንሽው ነገር አለ። ምንድነው ሆንሽው? ንገሪኝ። ኧረ ምንም አልሆንኩም፣ እንዲሁ ነው፣ ደህና ነኝ። እንዴ እያየሁሽ ምንም አልሆንኩም ትይኛለሽ? እንደው ነገርማ ሆነሻል። እማዬ ማለት ያው የሚካበድ ነገር አይደለም። በቃ ያን ያህል ትልቅ ነገር ሆኖ አይደለም። ትልቅም ሆነ ትንሽ ልትነግሪኝ ይገባል። እማዬ የጽጌረዳ ነገር የተወሰነም ቢሆን እየረበሸኝ ነው ያለው። ጽጌረዳ ምን አባቷ አደረገችሽ? ያው ምንም ባታረገኝም ግን የእሷ አጠገቤ መኖር በጣም ይረብሸኛል። አሁንማ ጭራሽ አንድ ትምህርት ቤት መማር ጀመርን። ማለት ያደረገችሽ ነገር አለ? እየጠየኩሽ እኮ ነው። ያደረገችው ነገርማ የለም፣ ግን በቃ እኔ ያለሁበት ቦታ የእሷ መገኘት በጣም ይረብሸኛል። እንዴ ያደረገችሽ ነገር ከሌለ ምን ችግር አለው? እንዴ እማዬ የኔ መረበሽ በቃ ላንቺ ምንም ነው ማለት ነው? አንቺ ልጅ ግን የምታወሪውን ታውቂያለሽ? ምን እያወራሽ ነው? የማወራውን ነገርማ በደንብ አድርጌ ነው የማውቀው። ቆይ ግን አንቺ ምን እያሰብሽ ነው? ልጄ ስታይሽ ስላልተመቸሻት ከልጄ ትምህርት ቤት ሌላ ትምህርት ቤት ቀይሪ ልበላት? ቆይ እስከ መቼ ነው እቺ ልጅ ከእናቷ ጋር እዚህ ቤት መኖር የሚያቆሙት? እንዴ አንቺ ልጅ ዛሬ ምን ነክቶሻል? ምንም አልሆንኩም እማዬ። ምን አደረጉኝ? ምን ሆንኩኝ ነው የምትይው? በቃ እማዬ የእነሱ እዚህ መሆንና እዚህ አንድ ላይ መኖር ምንም ምቾት እየሰጠኝ አይደለም ያለው። ወይ ጉድ እማዬ አገሩ ሙሉ ያለው ሰራተኛ ብቻ ነው አይደለ? ለምን በቃ እሷን አስወጥተሽ ሌላ ሰው አትቀጥሪኝ? ፌበን ዘርፌ ከዚህ ቤት አትወጣም። ይሄን ሀሳብ ካይምሮሽ አውጪው። ለምን? ዘርፌ ማለት ብዙ አመት ከኔ ጋር የቆየች ሴት ናት። ሀዘኔንም መከሬንም ደስታዬንም በዛ ላይ ደግሞ ብዙ የኔ ሚስጥሮችን ታውቃለች። ይሄ ምን ሚስጥር? ፌበን በጣም ብዙ ሚስጥር። ዘርፌን አስወጥቻት ጠላቶቼ ቢያገኟት እኔ ያለቀልኝ ማለት ነው። እዚሁ እየረገጥኳትም ቢሆን አብረን እንኖራለን። ቆይ ግን እማዬ ጽጌረዳ እኮ ስራ ስትይዝ ከዚህ ቤት እንግዲህ መውጣታቸው አይቀርም። ያኔስ ምን ልትሆኚ ነው? ያኔማ በሰላም ስለሆነ የሚወጡት ምንም አይነት ተንኮል አያስቡ። እማዬ ግን ይሄ ብቻ ነው ምክንያትሽ? አዎ ልጄ፣ ዛሬ ሙሉ ቀን ከአንዱ ብራንች ወደ አንዱ ብራንች ስዞር ነው ያልኩት።
ድክም ብሎኛል። እናማ እርፍ እንበል። የተረፈውን ደግሞ ነገ እናወራለን አይመስልሽም? እሺ በቃ እማዬ ነገ እናወራለን። ደህና ደሪ። እሺ ሰላም ደሪ ልጄ። ይሉሽን ባልሰማሽ ገበያ ባልወጣሽ አሉ። ምን ነው ልጄ በሰላም ነው ግን እንደዚህ ያመሸሽው ዛሬ? አዎ ላይብረሪ ይገባሉ ብዬሽ አልነበረ እንዴ? አዎ እሱማ ብለሽኝ ነበር። ግን እንደዚህ ስታመሽ ምናልባት ሰካራም መጥቶ የሆነ ነገር ቢያደርግሽስ? ቆይ በኋላ ማን ያለን እንላለን። እሺ በቃ በጊዜ እመጣለሁ። ቆይ ግን ደህና ነሽ አይደል የኔ ልጅ? አዎ እማዬ ደህና ነኝ። አይ የኔ ልጅ የሆንሹ ነገርም አለ። አይንሽ ቀልቷል እንዴ? ኧረ እኔ አላለቀስኩም። ጸጉርሽ ደግሞ ተንጨባሯል። እንዴ እማዬ ደህና ነኝ አልኩሽ እኮ። እስኪ ተንፍሽብኝ። እንዴ ምንድነው እማዬ? በመጠጥ ጠርጥረሽኝ ነው? አይ የኔ ልጅ እንዴ ጥልቅ ስትብኝ እኮ ምሳ በልተሻለሁ ብዬ ነው። በልቻለሁ እማዬ። ደግሞ ላይብረሪ ዝቅ ብዬ ሳነብ ስለነበር ነው። ለዛ ነው አይኔ ቀለው። ደግሞ ንፋስ አለ። ለዛ ነው ጸጉሬ የተንጨባረረው እንጂ እኔ ደህና ነኝ። ይሁን እንግዲህ አንቺ ካልሽ ቆንጆ ራት ሰርቻለሁ ላቀራርብልሽ። አይ እማዬ እኔ ራት አልፈልግም። በጣም ደክሞኛልና መተኛት ነው የምፈልገው። እንዴ እንደዚህ ደክሞሽ ነው እንዴ ራስ አበይ የምተኙ? ይሄማ የማይሆን ነገር ነው። አይ ግድ የለሽም እማዬ፣ እረፍት ላደርግበት። ደግሞ ፌቨን ስትመጣ እፈልግሻለሁ ብላለች። ሂጂና አናግሪያት። ነገ አናገራታለሁ። ኧረ አይሆንም፣ ይሄማ የማይሆን ነገር ነው። እንዴ እንደመጣች ታናግረኝ ብላለች። የሷን ነገር እያወቅሽው ደግሞ ይሄንን ሰበብ አድርጋ ነገ ትጮብሻለች የኔ ልጅ። እሺ እማዬ። እኔ እስከዛ መጥበይውን ራት ሰራራልሻለሁ። እሺ ደህና መሸሽ ፌቨን። እንዴት አመሸሽ ጽጌረዳ? እማዬ እንደምትፈልጊ ነግራኝ ነበር። አዎ ፈልጌሽ ነው። ምን ነው በሰላም ነው? አዎ በሰላም ነው። አንድ ነገር እንድታደርጊልኝ